بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبلين كينيا كبجمتوتا في جارتمتوتا hordoftoota sheek bayaan da'awaa kan taatan kan fagoo fi dhiyoo kan xiqqaa fi guddaa hundi keessanuu ashamaa harka isin fuudhee akkam jirtan jirra jirtu. Obboleeyyan kiyya kabajamtoota eegaan maqaa rabbiitiin eegalee rabbii ol ta'e faarsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagayaaf rahmata isaan irratti eegaan buusee booda karaa haasawa kiyyaatiin achi deebi'e. Obboleeyyan kiyya bakka isin jirtan hundattuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تدري دي بسا تكافي قدان إيراب إلان وبليجان كي يخبا جمو الرا شيك بيان دعوة من في ديرو فيه جيتشون كيسن لولم شيك بيان دعوة ونيسني في ديرو فيه أكما درانو قوبي فياتين بيكم قوبي فيا أترا ببر يدو تنما جايب سيفتو تنمني ودنو خيستي فلان قوبي فيا برين دوسن أكا تلفزيوناتي إسن دولو خاية أكا إسن كيستي فلال تني قوبي إسن كبردي رفيتين جرو وانين قوبي فيا تنسير لا تريب إذا من أقودا نوفل چايچا أرى قوبي فيا تني تفوف قوبي فيا أرى ونين كبردي رفيت Ibe nama hunda bira beekamtuudha dhukkuba mataa nama dhukkuba osoo hin tahin dhibee mataa kanan nama dhuftu nama rifeensa yaa nama rifeensa magarfachuu fedhu kan rifeensi isaa osuma dur qabuu irraa ciccitee hahaphatee akka nama rifeensa hin qabneetti maqaa balleesse dhibee akkas gootee jira. karaa telefoona nuti sii keenyuu kanaan waatsaapiin nu dawwaltee yookiin sagalee nuu keessee nu qunnamtee mataan kee akka sii mayree akka duraaniitti sii deebi'u eega rabbiitti sii godhuu ni dandeenya biyyumaati jirtuuti dawaa san siifin mataa sirraa gaggabaabbate mataa hahaphate osoo duraan mataa dheeraa qabduu sun ija namaatiin gama eeyniitiin mataan kun sirraa citee waan jiruuf dawaa kallattiidhaan si goonuu jira keessaan dhuyduufi hagubbaadhaan ati dibdu mataan kee yeroo takkatti osoo hin ciccinne dheeratee bakka ati feetu san gaya. Mataa garii amma gaa dubbiin kun dubra keenya laalchifti kan idil addunyaa jiru. Mataa jira kadhalaan yeroo rabtu jaarsa isiitiin aboo mataarra na jirtan irraa hiqika jettee kan gartee jaarsi isii wajji uffatee rafaa jira mataan. Ta akkasii feetus kaammoo idduma ceekuu ta'ettiin fedha talakkii idduma duudaraasaa hanaa dhufuu jettu hotta as bahaa gaama kunoo dawaan qoratamaan dhufee jira akkasuma warra duraan qabuun haasa'ee miidhamma warri duraan mataan qabne mataan saadhaa biimumaan qaqqabee osuma gaa matatti uffachuun shari'a islaamatti haalaan gaariidha. Gariin mataa siidhaa sun haa dhoysuuf jaarsuma ofiifaa biratti bar jaarsafii biratti mataa gallakkisaniitti boonanii fi bar isuma faa biratti kan rifeensa irraa ashaydee deemtu jira. Ammaa min rifeensa ashaydanii rifeensa ashaguun hin jirtuu isiniin jechuun deemu. Dhibee mataa keessaniitti naasa'u jira rifeensa nama jaarsa keessan hin ta'in biratti ashaydanii deemuun nama aanaa keessan hin ta'in biratti ashaydanii deemuun wama shari'aa islaamaatiin dhufe jechuudha. Ammoo aanaa keessan jaarsa keessan biratti barachuun numa jirtii mire sanumaa ati dhibeedhaatu mataa kana sirraa fixe maa ta'isaan karaa sheebbayaan daawaa dhuftee yaa sheekh mataan kiyya gudduma kana kan hin dur qabuutu yogguun filaa keessa kaayuu filaan fuudhee kutaani cicciteen irraa dhume yoggaan fila dhufaadha beekamiin taa'aa jettee yoo nagaafate dawaa yeroo gabaabdu sii magarsee bakka duri sii deebisu argatta. Osuma kanaa waliin jiru mataa
qircichaa jira. Qircichaa jechuun yogguu rifeensa filaa keessa filaan kun keessatti hafu. Ka gamanaan wal keessa cisaaree gamanaan wal keessa cisaaree matuma jiru osuma mataan jiru mataan jirre fakkaatee filaa ati filtu kana halaalaa isaa qabdu ka filaa cabsu kanaa jira. Isa kanaas dhibee akkas gootee jira dawaa laaffisu hasii gallakkisuu jira. Akka filaan kee yogguu asiin ichi keessa karaa kaaniin sii bahee mataan kee sii gallakkifamutti yaan talatiyya yaa obboleettiitiyya ka kana feetu ka dhibeentu itti jirtu ichi keessatti dhageeffadhu hoottu kunis nu biratti argamu. Eessaan dhufna mana keetitti dhufna hojjettan warri biyyaan an jiru kana jirtan dawaan kiyya jaa'iza dawaan keessan dhuftanii fudhachuu dandeessan. Warri biyyoota adda addaa keessa jirtanis akkuma dur isinii kennaa jiru dhuftanii fudhachuu ni dandeessan biyyuma isin jirtanitti isinii fidaa jechuudha telefoona natti himtanii. Amma lama himne tamataan duraan ciccituu fi duraan dheeraadhaa ta'a rifeensi guyyaa keessaa irra hiccitee fi tamataan dheereffachuu feetu mataa gabaabaatii fi tanumaa mataa wal keessa saaree filaan keessan seennee kana himnee dawaan nu bira jira kottaadhaa jenna. Amma hookamtu hafiyaa ishee bayaan daawaa bakki hafi ammaas ijoolleen xixiqqoo haa ta'u nama gurguddaa haa ta'u dhiiraa fi dhalaa laalchifte dubbiin tun. Qishirii matatti dhuftu buquqa adda addaa kan foorfoor fakkaatee hoggaa ati filtu mataa kee kana addeessee dhukkee mataa kee keessaa yaatu jira. Kadhiituus sirraan baane dawaa feetoo fi gootillee sitti onnan goone. Ijaayyoo laalte foorfoor fakkaata. Obboleettii xiyya kabajamtu obboleessa kiyya kabajama. Sanni dhibbiran taa'inii gama ishee bayaan daawaa hoottu. Wanni sun nama nyaanyaatti hogguu ati hooyiteesi. Ammallee hogguu filatte mataan kee ni addaata. Dhuftee dawaa nu biraa fudhattee dawaa dhiqattuun mukuma dhiqattuun kawaa waan san sirraa dhabama godhu. Rifeensa kee kana gurraa tomsee sii bareeddu. Kana siif kenninaa arra booda eega viidiyootii sana dhageessee keessatti ilaalte. Ibbiraan hin taa'inii gama ishee bayaan daawaa hoottu dawaa kana hafa koo fi dhiyoo ka xiqqaa fi guddaa dhuftanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Akkasumas yaa aboo bar dhibeen mataa tuwwaataa hammanaa fi hammana jaamtu miti. Amma qishirii dubbannee mire waan mataa kana keessa nama dhufu kana aboon ammoo osoo mataan kun mayree fi jiruu mataan kun keessi mammadaa'uu jira. Irra guddaa ijoollee xiqqoo dhufa. Aboo ija namaatiin wanni kun waan dhufe mataan namaa nama mammadaawa. Namni gariin mataa kana fa'aa irraa haadeeti bakka san fa'aa shiggiree ciccire nama. Aboo nama ciccirina mataas namarraan haadina bakkuma madaan sun dhuftetti dawaa itti godhanii kan mukaa jira. Haa achumatti sirraa kuchiisu jira jechuudha. Amma ka foorfoor kana fa'aa meettiin deebi'a dhageeffadhu foorfoor fakkaatu kana fa'aa. Dhibeen foorfoor fakkaatu kun kan dhugumaan foorfooriin ni jira. Kan dhugumaan mataa namaa kana wanni sun yogguu namarra dhufte bakka wanni sun itti dhufte rifeensi sirraa dhumaa deemuu jira. Goonkuma rifeensi dhumaati mataan kun addaachaa deemu. Yoo mataa kana ati akkatti irraa taa'aa jette dhukkeen mataa kana keessaa yaa'a dhiqamtuus irraa hin baatu. Yoo adimtuu eessee xiqqoo dhaabbatte ammaal goggoginuma santu irra deebi'ee irraa yaa'a. Kanaan irraanfadhee mataan kun osuma ijoolleeti osuma namni molaa'uun gahin mataan namarraa dhumee duuba faddeebi. Moluu yeroo maleetis moluu gaa taa faaxuu namni uumamaan qabu osoo hin ta'in tawaniin akka anjuutun rifeensi haaphateetuma duuba deemee sirraa dhufe ta yeroo malee osoo ijoollummaan sin dhuftee dawaa ajaa'ibaa ishee bayaan dawaa birgiree. Hotta arra booda mataa qarsaa gootanii yaa'ina. Yaa warra mataa qarsaadhaa jettanii warri wal arrabsitan. Nama lamaa wal afaan dhufe jaan dhagee. Tokko ulii namni qishnaa akka walitti hin gooneef hin jaabeef. An amma dawaa ilkeellee fideetiin jiraami. Tokko beektee ilkeen forroqaa ilkee forroqa isaa kana irraanfateetuma matuma isaa moluu kana ka'atuun irraa ibtu. Kana isaa gamana addee markee aboo
akkam nagaya fayyaa jeen nagaya maboo nagaya garam deemte jeen arra magaalaa qarsaatti midhaan meeqaa jeeli moluu isaati na baanee beekinni kana jaa arra magaalaa qarsaatti midhaan meeqaa jeen midhaan hin bituu deema yoo xaasaa afaan farrooqaatiin saffaran qarshiidhaa jeelli beeki deebisaa dhibba deebiseef inni hirkeesaa farrooqatan osoo harkini isuma san mataa qarsaa aduun irraa ibtu harkee aboo magaalaa qarsaatti mataan midhaan meeqa jeen yoo xaasaa afaan qorrofaatiin saffaran qarshiidhaa jeen bira kutee gurbaan akkasitti hanjamaallee osoo walitti hin goone tanagaa hanjamaa fin keessa isiniif deebi'e kadhu dubbiin dhugaatan nuti haasa'u jirru taa dhibee mataa tan amma eegaan bakka kana bira kute yaa nama mataan madaa'u kamataa yogguu madaa'u mataa kana keessa ifoo qufaa dhiini faan keessaa ba'u jira daawaa sheebbayaan daawaa bira kottaadha nama guddaadhaaf ijoolleen qabdu tuni mataan keessa ka warri madaa'u kotta akkasuma ammaas maal jaan warra mataan madaa'u himne beekadhu warra mataan kara tokkoon akka keessaan dhallaa jira asiin rifeensa qaba achiin dhalla asiin rifeensa qaba akkuma asirratti isinii keenya kana laala asiin rifeensa qaba achiin dhalla moluun sammuu faa keessaa eegalti tuqaan dhallaa namaa keessaa eegalaa mataan irratti haphate jechuudha kunis dhibee biraa bakka rifeensi irraa dhumeen sun dhibee jira dawaa san bakka san dhiinaan rifeensi irra saaree mayilee wanni sun dhokatti hottaan isinin jaa kana hundaa godhachuu qabdan ammallee warra mataan dhubbaadhaa mataa dhubbaa rifeensi kun bar irraa dhumeetuma akka waan gartee mataan kun hiita qabuu fakkaatee mataa keessaa ol baheetuma akkanatti rakkoo mataa kana fidee mul'ata sun dhukkuba kallooti kunis rifeensa isaa kana irraa hanqarra jiru sun irraa haateetuma dawaa gubbaarra kaa'u jira wanni sun irraa kutteetuma rifeensi nagayaa mayiraa fi warri as keessatti if agartan dhiira hin jenne dhala hin jenne warri viidiyoon xiyyeetuun isa laalchiftu telefoona kiyya gama keessaatiin nakkoottaadha Ameerikaa taatus Landan Awurooppaa keessa jiraattanis biyyoota idil addunyaa tana hunda warri sharqiloosat biyyoota arabaa kana jiraattan sawwaaqaan qabaa'uu idawaan keessan battalatti kalatti isin bira dhufuu danda'a warri ammoo biyyoota alaa keessa jirtan wannuma ergattan gaaboo boostaa keessan maallaquma wajji ergitan boostaa qullaa hin ergina malee akkasitti dawaan boostaa san keessa kaayamee isinii dhufa hogguu isin bira dhufe akkaataatti godhattan suuraa kaaftanii natti ergitan haala fayyadamaa isinii hime karaa kanaan fayyitanii eega rabbii tokkootii dawaa kana sababa godhattanii obboleeyyan kiyya kana hundaa'uu dawaan sheebbayaan daawaa biratti argamu dawaa ajaa'ibaatti isinii abbaa seemiree boo ammas dhukkuba mataa ta'ee daa'u sa'alan bu'aan jabu dhukkuba jeedalloodha jedhamee kan beekamu aboo mataan bakki dhibee sun itti dhufte mataan uumamma jiru boo warri waan kana qabdan hundinuu hoottaadha kara sheebbayaan daawaatii dawaa keessa yeroo gabaabdutti fudhadhaadha viidiyoo tana ammaas jalarraa kaasaadha dhaggeeffadha fixa waa hedduu keessatti isinii argamu tanaafuu ajaa'ibatti godhachuu dandeessa warri maan tana duura ajaa'ibaa jira ka mataa isaanii biimaan qaqqabeetuma osuma dawaan mataa kan sirraa waliin amma jiru jee abdii muratee biimaan qaqqabeetuma mataa kana firraa fuudhuu sodaatu jira arraboota hotta mataa keessan akka ajaa'ibatti isinii bal'isuu feetanis isinii dheeressuu feetanis dawaa qoratamee jiru kan amma dura nuti goonee ibbidaa is qabu dawaa san biyya isin jirtatti isinii erginee mataa isinii dhedheeressinaa dubri mataa dheeressuudhaan dhala ammatuma dheerateen turti dawaa mataa dheeressin jiru jettanii ibbidan tattaa'inaa arrabooda hottaa sheebbayaan daawaatti telefoona daaraktii warri dawwaluu feetan hottaa isin jenna tanaafuu amma irraa uummati qoy isin waraabne warri mataan dhukkubu warri mataa kana filachuu yogguu filanne inumaa'uu kalloo mataatii filuu hin dandeenyu kalluma mataan dhukkuba jettanis dhiiga keessa dhibee biraa jira dawaa mataa kanaan dhiitan kanaan isin goona kan mataan kun wulii deebi'ee isin hin dhukkubneefu
ayyi gaanuti amma tanuma ibne malee dhukkuba mataa duraanuu isinii itti himnee jirra. Dhukkubni mataa gosa torbatti kan argamu yuutuub kiyya keessa jira. Seenaadhaa warri dhukkuba mataatiin dararan. Dhukkubni mataa galiin kaa ji'a tokkoon nama dhukkubuu jira. Kun kaa fuula dura kanaan ijaa hojjisi dhukkubuu jira. Kun ka sammuun tun si ooggutuu jira. Kaan ammoo ka hangummaan gartee mataan kun guutuu yeroo aarte aara booda si dhukkubuu jira. Kun hundinuu hootta hara sheebbayaan daawaa keessatti ilaala. Namni gaggabuus dhukkuba mataa jedhamu. Namni dimaaq itti jiruus ka gartee zaakiraan isaa tullaafattee waa irraanfata guddatus dhimma mataarraayi. Zaakiraa geegaa isin duraa xiqqaatee geegaa gurguddaa akka tilefoonaatti magaalaa bitadhaan jennu dawuma gara duutan isinii kennina. Waa hunda ni yaadattan. Warri quraana haffazuu feetan faan, warri ijoolleen ta'e mana madrasaatti fatanaa guddoo fiduu feetan faan. Rabbumaatu gaa shaaxira godhee nama uumaa osuma akkanaa namni guyyaa keessaa dadhabee qaraatuma tana dadhabee wanti takka illee galuu fi diddees barattoonni hundinuu hoottaa kara keenyaan isiniin jaa qophii biraatiin waliin dhufnaa amma du'aayii isinii godheetiin isinii dhaabaa amin jaa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم يا ربنا فيربا خير نفيس فيربا خير يا رب نفيس اللهم تكا خير نقدس قدا خير يا رب نخبج تكو قدو خير دين نبرسيسي وصلى محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وأنا كيف تنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.